Ara miliyoona 3 jira. Saba koo jaalachuu kiyyatti Oromoo jechuu irratti tokkin kiyana jira gubate gisee hedduun baay'een isin jaaladha. Hedduu galatooma. Ahi wallahi garana nyaatti mucaan kun hin boosee mimman buftee ammallee baay'een isin jaalladha isheetti bara ahi sababaadhuma Oromoo jaallatu malee waan takkitti wanti tiitaa kimmaa kitti laa gubateef hin jiru waqasaman billaa maaliif intaltii of taatee jiraatti amma dengada waan xiqqoosi waa hi mootummaa irratti waan waa xiqqoo dubbattee finfinnee raasu waa'ee finfinnee kana siin dubbattee Addis Ababa malatti ba'anoo minaamin jettee finfinneen maqumti siyyuu maqaa bareedduudha Addis Ababa jechuun hoolaa irraa dhufee minaamin jettee dubbattee hoo maqana qoftiidhaaf irra tiitaakisii warningi jammaran jechuudha yoom jammaran ni beektanii gaafa ayyaana shiyaashee maal jedhan magaalaa wanni itti wal qabamanii turan finfinneeti guyyaa sanarraa kaasanii xamadanii qaban jechuudha wallahi garaana nyaattee ibsishaan mee maal jedhee hin deebisaaf jechuudha garuu inni birrii kaffalee. Uffata keessaa isin baasuuf deemtii bar tokko baga gubatee tokko hin azanaa garuu mee baga gubatee itti sun akkas ta'e akkana ta'e unkaan እንደዚህ ሆነ jettee kaasuu itti sun maal argatta ta argaalla maaragi sii dabalamu wayitu jira moo birri sii kafalamu wayitu jira moo ምንድን ነው rakkoon ati qabdu akkana godhan akkasina godhan jettee waan ati himattu wayii jira natti hime ara bannaati rabbi sodaadhaan isaa miqanyummaa nagana geettiin fokkota wallaahi idabbiraadha daaree tiktookiin har'a kamaa fi har'a qubatuu danda'a yookiin yeroof cufamuu danda'a sii galee takka jedhanii yoo deebitellee amma kumaan argatti wallaahi asii amma ji'a takka keessatti miliyoona saniin deeffatti miliyoona takka ji'a takka keessatti amma argatti kana sitti maaminim itti miqqanyitullee hinaaftullee Wafeete yaadullee wafeete haasofitullee osuma miqqanyootu osuma gubattu osuma waanyitu duuta malee namni miidiyaa kanarraa badu hin jiru inshaallah sii galee ofuma duratti ilaaltee gubatta bakka jirtutti ibidda si qabata malee maakiin miidiyaa dhistee miidiyaa kanarraa hin baddu miidiyaa kanarraa asumarraa argitaan taayaalla. Gabbaare uffata keessa gubattee uffata keessatti marattee fiida inshaallah egaa hinaaffaan hagana muluu nama geesse egaa hinaaffaan kana mara hin geesse jechuudha asuma keessatti inni naaftaati gisee mara ilmi namaa hima deema ati asuma hinaafta asuma harta kun si biraa guddata osuma akka hinaafu si biraa guddata kun ati asuma hinaafi asuma gubadhu taqaaxan. Akka nama sanii ta'uu dadhabuu keettu si guba. Inni lamin an maaliif akka nama sanii hin taane ani maaliif nama sanan qadhee jechuu dhistee miqqanyummaa namatti akkana miqqanyaa'uun kun namatti naafuun kun histii hagana qabaachuun walitti histii nassaduun kun sin barbaachisu obboleessi sin fayyadu siyyuu si ajjeesa akira deemee marzii sitti ta'a wallaahi laziim marzi nama hoonebbe. Akkuma dhageessan kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ibsishaan dhaadatee jira. Tiiktaakis nin deebisa. Akkuma birrii kaffalanii cufsiisanitti anas birrii isii kaffalee baasaa tiiktookis akka kaampaaniin deebisiisu nin godha jedhee waadaa seenee jira. Doolaara kaffalaan ichilaal. Kaampaanii qunnamanii waan ta'e goggonaan hin danda'amu. Akka inni jedhaa jirutti garuu maallaqa guddaa kaffalanii irra cufsiisanii mucaan kun dhukkubbii mataa taate maali makiin maa akka duraan sana dhiifte amma walla siyaasallee dhiifte mucaan. Maaliif akkasitti duulan guys? Makiitti maaliif akkas duulamaa? Normaanii jireenya mataa isii jiraata miti. Dhiiftee barsiyaas. Naan galle kun naan galle. Bakka amanuma keessaa ol galtuu namni gariin akka haasaa jirutti Amaarri shakkamaa jira. Somaaleen shakkamaa jirti sababa cinaasan sanarratti akka sagaleen taanee fi cinaasanii uummanni keenya Oromoo buqqee jira. Sababa sanaa fi makii kana sagalee dhawwachuudhaaf jecha akkas godhan ta'ee gariinis immoo Oromoo dhumatu shiraa fi akkas goote kan jettu sunuma jirti. Wallahi Allahu alim waan tiiktaakii makii gubee rabbuma beeka tiiktaakii makiin immoo lamuun deeboote kara tiiktaakii ibsishaan hin deebisa jedhee lafa dhiitaa jira makiin immoo tiiktaakuma fayyadamu itti dhaboota an tiiktaakii dhiiseera itti lamuu
Wallahi bakka jireenya mataa kiyyaan jiraadha. Taraa shanii ol irratti gubanii jiranii annamaa gattee tan obseetuma deebi'aa. Bakka tiitaa kanarraa uuma isaan argatan ilaala nan dhiisa jedhaa jirti. Mee yaada keessan maal jettan isin komentii jalatti? Hadhiiftu jettan immoo hin dhiisin jettan. Yoo hin dhiifne isinoo biyya baqaa jirti kamiin jiraatti?